هاروم بحري كيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقلين كون نقام هلاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سي فردسي اتددي بأيو أكل. هاروم بحري كيتي درداي تودنو نياتي ega fute nambate atim tarka ko kabi harom bare keti durdai to danonyate ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال توما الفضاء والروان جتنس والروان في جتنس والردب دنيا سفتنس والردب ستنيا سفتنس قالتوا ما والفردا أمير كانان اتكابا كوان تايف مال جناني أنا عارف هنا قارب بيتين كمبلو فتي بدلبسيو في الركايته نكها هارب بيتين إيسي جريرون جلو تولو لما جل كيساني كونو تك مي إيه سباكي ترفتكا مي رفي جتو اسمع يومو mana keessaa ka'a. Hin jenne malee immoo dubbiin quba waliin dhabdu. Namicha bara dheengaddaa Ameerikaanii keessaa nutti ka'e sanas sanaani warra gammachuu irraa qabutu ammas nutti dabala. Gammachuu irraa qabu tole maashaallah ulfaadhaa galatooma akka ni dhaga'amu bareera. Warri gaafa namichi Faransaayii keessaa ka'ee jedhu asii dhokatee harka dhahaa bahe. Yookaan immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 bara 2006 warra tishartii ergamaa Rabbii maqaan Muhammad jedhu irratti waan adda addaa barreessanii sirbanii ragadanii maal jedhantuyyuu egeree ofii hadha nutti himan. Waan isin dhibu isa dubbatu caalaa inni harka dha'uuf nama dinqa. Maaliif jennaan maaltu isinii galabeetu kaleessa yaadataadha jiraachuu dhabu. Hadha bakka gahee jiru beekuu dhabu. Boreessa naqaa beekuu dhabuun wama barbaadde yaasofsiifti. An utuun isaan ta'e maal jettaa inboksii warri naa jecha naa barreessaa ooltan guyyaarraa utuu isaan taate bakka isaanii buute. Utuu isaan taate Prezidaantii keenya taate bakka buute haasaa achirratti goote maalaa softaa naan jettanii akkan jedhu Tuuraayyaa abbaa maccaa ta'e ka'ee utuu achirratti hireen namuddee hireenu bakka sana nan dhaabini. Bakka sana dhaabachuun bakka fafaatii bara. Bakka dhaabachuu walii hawwanuun seenaa ijoollee. Bakka dhaabachuu walii hawwanuu miti. Maaliif jennaan isa kaanirra ciqilfataa isa kaanirra miila kaataa jiraachuun nun fakkaattu waan ta'eef bakka sana yoo Rabbiin keenya nuun hin mutin alhamdulillah faaruun kan Rabbiiti. Maal jettaa isa jettaniif immoo wannan jedhu jecha isa kanas na jalaan miine isa kanas gadi na jalaan qabne jibbuu koos hinnan dhoskadha kaamma ta'e tokkotti anoo biyyaan an deema. Gaafa akkana jedhu baay'achuu kan keenya himu sana pirezidaantii koo ta'uu wallaale. Wanni nu dagachuun qabne tokko kan nuti irra deebinee haasofnu tokko jira. Abbaan barbaadan itti miidhama. Yoo barbaadan itti fayyadama. Yoo barbaadan wanni nuti bara darbe keessa fakkeenyaaf waan bara 2000 akka lakkoofsa faranjiitiin hin duraan jedhe bara 2006 kan hin duraan jedhe sun. Amma moo bara lakkoofsa akka lakkoofsa biyyattii keenya sanatti lakkaatu lamaa fi bara 2004 yeroo Mallas Zeenaawii amantee Lubnaanii nuuf fidee dhufu ma gaafa sanas qaallichi isaan kun achuma turanii ma rakkoo maalii qaba rakkoon qabu inni achuma turan isaanis fiduu keessas hin dhabamanu. Xiqqaachuu dinne malee hin xiqqaannu bara kalaaftootti hin xiqqaannu. Ummata hinduune jechuun ummata islaamaati bara hinduu bara. Maaliif waggaa 1444 utuu bal'atu takkaa takkitti irraa xiqqaatee irraa hidhateeraa ijoollee. Mee warri na dhagaa jirtan nama 2600 argaa jira. Warri amantii biraa hordofus na dhagaa jirtanii
aanottan koo lafeewwan kiyya warri amantii biraa hordoftanusi na dhagahaa jirtanii amriin yookaanis immoo deemsi amantii islaamaa eega waggaa 1,000 wanti kun nama lamarraa ka'e kana jechuun ergama rabbiitiif Khadiijaarraa ka'e رضي الله تعالى عنها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد نمل مرة إيجا كأي تكا تكتي وتو أبدو بديبي عدد ما يرتك الفتن بلتا نتي أكا بسماراتي دوريس نتمين توري ولا لوي كيستي عدد أغن ركوتن ونجبان مسكا تكتي اللابن مالي جناني دعو كينيا جراتشو كينيا رنجال لنا يرو أمنتين نوغل يرو ربين ولي قال لي hamma isin jiraachuu gammaddanu caala haqqi irratti dhabamuu keenyaaf gammachuutti qabna. Kanaaf irra ciqilfachuu baattan yeroo kamiinuu wallaahi waa tokkotti isin isaamneen beeynu. Ammoo wanni nuti isiniin jennu bara 2004 gaafa amantii kana jarrii dhaqanii Lubnaanirraa sheekii biyya keessan keessaa hin qabdanu jinuun jedhanii utuu nuti muftii meeqaatama eega gaafa qabla sheekota garbiirraa naannoon keenya sheekota garbii kan jedhamanu bara 18 duwwaadhaa jalqabee mashaayika biyya naannoo keenyatti guurrachuu jalqabeerraa sheekotii adda addaa utuu biyya keenyatti utuu guurrannu beekaa utuu biyya adda addaarraa guurrattu oromoontuu naannoo adda addaarraa guurrattu beekumsi islaamaa kan faabirkaan godhatee gargaarsa mootummaa akka biyyootii islaamaa kana gargaarsa mootummaan barbaadu baajetii mootummaan barbaadu waa tokkoon barbaadu ofirratti kannee jiraanna yoo gargaaruu malee gargaaramuu haajaa tokko illee hin qabnu. Yoo gargaaruu malee gargaaramuu tokko haajaan qabnu in gargaarre malee gargaaramuutti tokko illee haajaan qabnu. Kanuma wajjiniin utuu kana jennu Rabbis rahmata isaanii haa godhu abbaan Jifaar gaafa ummanni Amaaraa maqaa dheenaa saagasii kana dhiifama naaf godhan warri Amaaraatis Amaara jechuun rakkisaadhaama maalin beekan beekwan yoo rakkisaa ta'es hojii keessan gaafa ummanni Amaaraa bara 1850 jalqabee isa jedhe zamana masaamitti jedhan dhuguman seenaa dubbii keessa jira irra ciqilfatanii akka sana miidhanii argobbaanu jalaa dhabamsiisuu kaanaan ummati argobbaana dhaggeeffadhu argobbaanu jalaa dhabamsiisuudha kaanaan oromoon argobbaa akka jiruun fudhatte akka jiruun argobbaa warra miidhaman argobbaan Harargee guutte na dhagaye argobbaan Baalee guutte na dhagaye argobbaan Kafaa ummanni yaadi gaataa fudhate na dhagaye argobbaan Gommaa Jimmaa Shanangi beekee jirtu na dhagaye argobbaan yeroo ammaa kana keessa Limmoo fi Lubbaa Boorii fi Wallaggaan jirtu na dhagaye gaafa keessumaahuu aanniyyii duraa jalqabee jechuudha Jamaalul aanniyyiin duraa jalqabee gaafa roorroon sitti hammaatu Oromoon afaan bal'ifatteeti si fudhattee si liqimsattee argobbaa yeroo jedhamanu warri Harargee keessaa argobbaa jedhamu warri Baalee keessaa argobbaa jedhamu warri Jimmaan keessaa guraabbaa jedhamu warri Kafaa keessaa guraabboo jedhamu ummanni kun beektota hayyoota akka Sheekh Umar Siibbaa harkerraa murame fudhanne boo akka Sheekh Mahmud Quraaree sheekota beekama muftii biyyattii kana diinii of duuba deebisee akka inni jiraatu taasise achi as fidee jechuu kooti. Kaasa keessaa gaafa simannullee jara keenya gaafa simannaa akka kanaa gaggeeffannu gaafa simannaa akka kanaa gaggeeffannullee eenyummaa keenyaa wajjiniin takkaa takkitti ilma abbaa maccummaa kan koo jijjiirameeti miti. Isaafis yaada gurmuu kanatti Muhammadatiin harkatti balfitu baanna gurmuu kanatti sabummaa ambi biraan harkatti dadhabu baanna gaafa sana ummanni argobbaa gaafa jarri wanta godhatu sanallee naannoon keenya fuudhanneeti ambataasif of taasifannee gosa kenninee fi ganda kenninee waa tokko rakkoo tokko maletti arragaye ummanni ati hadhaa maqaa keessatti akkana ta'ee jettee tuttuqte baga tuttuqte annaa taateetta. Maaliif jennaan diqqoo rafnaka diqqoo rafni of dagan baganuu dammaskite baganuu kaafte ishoo galatoom yaani immoo sin galateeffadha akka gaariitiin si galateeffadha maaliif jennaan yookii tun beekin qubatti keesse yookii beekaatuma qubatti keesse waan bakka ati dhaqaa jirtu himte bakka eegereetu silaa kanarra carra argatte kanarra hiree argatte kanarra bal'ifatte kanarra bakka dhaqattu naaduraa bareedaa argatte keesse ijatti kaayyatte iddeetti dhaqaa jirtu sii gala yookiin moo jennaanii
dhugumatti ani saba kanaaf yaadda jedhee yaadu tu saba kana yaadde bara amantiifis ni yaadda jedhee yaada gama kootiin bara kana keessa ijoollee haasawwan na jalaa makate waan arganne keessa nu jalaa dhabamsiisoo hin qabu gaa fakkeenyaaf majlisa waggaa meeqaa waggaa 22 gaafa Tigiree ijoollee keenyatti murtaa'u majlisa hadha of danda'ee dhaabatu ijaaramee jira kanas beekaa labsii adda addaa kan maqaa amantiitiin nu baasuu danda'u labsii adda addaa kan maqaa islaamaa bakka bu'ee haasa'uu danda'u kanillee nuti amantiillee gargaarree bakka tokkoon ga'annaa sabummaa kanallee nurkatti waa tokko hin godhanu jennee abdannu bara kana keessa arganne bara kana keessa waan argannes nuti ummata adliidhaa deemu adliidhaa dhugaadhaaf deemna miti eddeen dhugaa dhagaa liqimsi akka islaamaatti naasaa jira sii kanammoo akka islaam dhiifama naa godha akka islaamaatti yeroo naasa'u akka ummataatti dhugumatti majlisa filanne tokko lammaffaa waggootii meeqaatama bara Mimiliqii bara Maaroo bara Tafarii Mokonnin bara Jinnii waan argitee kana taraa wal daddabarsaa dhuftee hunda isaa keessatti ijoollee mirga dhabnee akka dhabnee bakka dhabneetiyyi maaliin jiraataa turree yoo jettanii waraqaa jireenya ayyamaan jiraataa turre ayyama maaliitiin hayyama iqaasa hayyama gargaarsa biyyattii keessatti በኢትዮጵያ ላይ የሚኖሩ ሙስሊሞች jedhamneeti jiraataa turre waggaa arfan darbe paarlaamaan biyyattii galatoomaa kaamaa bakka kanatti galatoomaa ka jara keenya walfaana isin hin dhabnan jenne baru bakka isin gaarii hojjettan gaariidha isin jedhaa irraa isin galateeffadhaa warri in galateeffannu jettanu galateeffadhaa bakka dhugaan ta'e waliin qabna bakka madaabiraa wajjin qabna bakka rakkoo biraa wajjin qabna bakka roorrooba wajjin qabna bakka cinqii wajjin qabna ammoo bakka jarri dhugaa hojjetes wajjin qabna kama bakka hamaa qofitti jaraa kennine bakka dhugaa akka hirmaachuu dhimnu hin qabnu ijoolle waan jarri nuu kennani kana nuu kennitaniitu jennee itti himuuni dhugaadha ijoolle dhugaadha haqa paarlaamaa murteessee miti inni sadaffaan immoo inni tokko waldaa gargaarsaarraa paarlaamaa biyyattii Itoophiyaa lakkii የኢትዮጵያ ሙስሊሞች nu jedhee galatoomaa kana galatoomaa yoo galattachuu hin barbaanne immoo namni dhugaa jirtu si liqimsuu hin dandeenyu jechuudha isii kana nu galatoomfadha lama birri waggaa eega gaafa baankiin nigdi baankiin Itoophiyaa keessaa moo giddi baankiin moo ani beekwan eega maayini bakka commercial bankiin akkuma jirutti eega gaafa giddi baankii sataatu nigdi baankii sataatu wantumti baankiin umti biyyattii keessaa birri achi keeyyan namani fudhachuu haqan qabnu irraa mirgan qabnu birri achi kaayyachuu mirga qabna maaliif jennaan dhorkaadha ka mootummaa dhorkate birri mana kaayyachuu birri mana kaayyate waa hedduu balleessa birri mana kaayyate of eeggachuuf jecha addunyaa dhuma kun heera addunyaati birri achi kaayyachuu malee fudhachuutti hiree dhabne kana gaafa gaan fooddaadhaan bane daawwitiin akka nuti keessuun famnu achi kaamee immoo akkuma kana Mimiliqii dhuma dubbiin achi kaamee fooddaarra darbee immoo sabsiidarii kam of danda'e baankii of danda'e yeroo ammaa kana keessa zamzam hijiraa raammis qabna jool qabna kana jala sarara ofitti maaga waraadha argan akkanaa miti diqqoo isa kana gammadanii jedhan jechuudhaaf iyyi alana moo maal jedhanii dhufanii harka wayaa jalaatiin hin baay'attan yoo jedhanii baay'achuu dhufa yaa jiran hin laaftan yoo jedhanii bari laaftanii illee wayyaa bar utuu si'itii maal jettaa isa jette ustaaz maal jette sanaan jedhaa turtanii utuu anaati abboo bara dhiyeenyaa kana caalchisaan mardaasaan hangaasaan bara kana maaligaa makkanniifni olaanaan bara kana marsineen waan akkanaa tuulamaan maqaan keessan baay'ateera itti jabaadhaa ijoollee jechuun bulchaa naannoo Oromiyaarraa eeggadha. bara kana jalqabdaniittu baay'ateera jedheen nuti dhufuuf maayilli ba asa fuulduratti gara fuulduraatti dhufaa jiru waa malee waa biraatii miti man isa gara fuulduraatti niyyate sana yitanii harkaa baate taa'ame joon jenna akka danuutti fudhadha garuu akkana qofa jedheen dhiisu jenna yookaan yoo ummata kanaaf yaadeera ta'e hadha akka ummanni silaa jabaattaniittu walii gala baay'achuu keenya asirratti wanti haasa'ame maal inni
maqaa Yahudotaati jedha maqaa Yahudotaati sunuu kan moggaafate fakkeenya Shu'aybin maqaa keenya maqaa Yahudotaati Shu'ayb Haarun maqaa Islaama moggaafataa jira malee ummanni biraa moggaafataa jiru maa jedhu maqaatti nimtuu maaliif jara qusattee nu qofatti qubaaddeeffattaan immoo nin jedhaa jiru maa isinisoo deen qabanu hin jiru isinisoo bukoo keessantu yoo jira as qofatti quba qabuuni maal baasaa miti nullee garuu ummata gaggaariitti hidhanne jedheen fudhadhaan hangama kootti ummata gaggaariitti hidhanne waa tokkollee ta'u Muhammadummaan keenyaan silaa waa tokkollee jechuun qabdu turte sila akka kootiitti tungursaa kan kee ta'e maalan jedhee si gadhiisaa maqaa ofitti deebi'uu jalqabdaniittu galataa olaanaa irranaa birrataa insarmuu kanatti moggaafachuu jalqabdaniittu jabaadhaa jetta jennee eegne garuu isa kana hunda isaa dhiiftanii hawaasa fuuldurii dhaabbattanii hin baay'atte jechuun immoo baay'adhaa hin xiqqaattanii hafarsaa jechuu ta'ee argama kuni tu shantama fayyadanii tokko haasaanii bareedaadha maaliif jennaan yeroo waa waliin jennu keessan jirru ijoollee yeroo waa kekersinu akka jirrutti jirra waan ta'eef haalli biyyi keenya keessa jiru akkatti jiru kanaanuu jira waan ta'eef yeroo waa ammoo quba wal kakaanii waa sifachi jechuun kun utuu bareechee itti yaadame bareecheetuma itti yaadame gaariidha jechuudhaan machuufanii ulfaadhaa galatooma assalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته دعوتوتا نما كوما سديف دبتور دعوة تاجرة واتو سيبه هردفتوتا أمانتي برا هردفتوتا أمانتي إسلاما عندك إنسانتونا دعوة تاجرة دبي عدلي راب النهاسفنا دوغار راب النهاسفنا مالي تكو جلسون إلا يونسيني يوكاني متري نوتور ما كيستي تري جباتين أنا جيكا ستنورا في سوفي لاتا جتشو شاكين كبابيكا maaliif jenna kunu kana garaan ijoollee waanii ganda waaqoo guutuu an dhaqee ajaa'iba rabbii argee galee waaqonutu waan dhaka'ee dhagahee waan adda jedhameen kana maaluma jedha laata bakka sanatti masjiida tokko eebbisiisuu gaafa nuti dhayne sana bare utuu namichi hadha qubee afaan Oromoo kaa'e inni alaabaa kaa'e hadha indogoggoree mijoollee Rorroon Oromoo rorroo isaati. Rorroon hawaasa kanaa rorroo isaati. Dhibdeen ummata Oromoo akkaataa inni itti jiru siigalee yoomillee ta'u akkanitti kukamuu dhiisin jiru gar tokko na dhukkuba. Maaliif jennaani rabbumatu quraana isaa keessatti obboleewwan isaatti ergee bara obboleewwan isaatti ergee qawmii isaatti ergee bara qawmii walawlaa rahtuka larajamnaaka gaafa jedhan sana ummata Shu'aybiin bookaa milmaal jetta boo وما أنت علينا بعزيز له ولا رب ما تقول عن ساتين وإلى عاد أخاهم هودا شوف لا عاديني أمة ساترك لا ما جري ولو لا راح تقطوت سلا قومي قد سبب الله سبب يبو سبب جبتا سبب يبتا سبب سيف يادو قبات شوباتي وان سلا سيقولوا نتوبيكا جتني تلادت تبر أواصل كنكو أنك بين جساتي باكو رورون كيرو روكوت روري فمني كيرو روكوت إبدين كيرو كان جتشون أبان في اللي يوجد أكما أمانتين كنكو يروني تكم وكان دمفو إبدين كيس نكوك نلالي سنة أكوب كيس سنة نجورا أكنتي أتوتي ريبر في الرفع بلون كب أكنتي أتوتي رورون كان كيتي سرجلو أرجعتي دوتوني نتاي دوا أتليتو كتي دوتي أشومان بيوتا تيافت أنتاي تا إندو أجر تاي تا إنغويا غويا دان أما إلمان كيس جلا كم ملتا تونسي جلا واتا أما أتي غويارا أشتي بيلوفتي أريامتم هم راساسان أمبيلاغش إلرغا تركام فتلو فيسي أريوني أسيا كنانا غودلا أنا مواسي واننسي غودونا بمال كناب أواسا كين كبجمو جرجران لواجدا جتشوفي متي جرجرا وبليسا جتشوفي متي كنافني بالانسي غودي مالين نجري إس أرغنس هي ولالي هندغنس بينس سني غليرا إيسان أبنس أكجرو تبين إلى صوفني مالي أمو سلاتو سلا أكنا كنا نونجي تشوباتني باي غاري داني سنين جدا ساعتي تتقام نكيسن جرو ساعتي سلا وما أمن تاكنا سلا لفاكافتا نكيسن جرو مالي جنان أنا فيس بريزيدانتي له أكمتي أنا واجد إيسا سنا واجد توري سكاين يوتو سي أمانة أنا فيس بريزيدانتي لا دل كمامتي أني سيفيلاتشون إيجا دل كمامتي إيجا فيلمتي أنا في بريزيدانتي لبتي كوما وبركتيمو أنا في بريزيدانتي توري إني نيرامبتيمو إيه اتيادا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفادا كبجمتو تكو لفانا فيكي والفادا قالتوما رب سنبرها جراتو أمو أجندا يوغتشو يادني سنبينو أجندا قولي مو waan nuti jirtu waan sila waliif qabnu ilaalcha waliif qabnu moo kan daganne ilaalcha nuti ambii namni dhufee jidduu keenya dhufee waan adda addaa kaa'uuni walimmoo isinii galte walii roorroo waliimoo nu laalessuu qaba dhibdee waliimoo dhibamuu qabnaa jechuun walitti dhaammannaa. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبا سامرين يدان أبدأ البركة باسم رب الأنام أكسمة والفاتحة قالتهما جزاك الله خيرا قرآن ربيتي يا سانا ساجالو كران بيتي كران كراجالو نمجا قلبيتي انقفق سيلالو نمني كان بري قردم واللالو وان خلق مفبكا يو قرآن لالو خليفة أرضه تيس الدنيا دالو كان جد إلهي دخان خلق مالو انكر ربي أجالو الراب وريفتو لا نسري دانو ملكيسي كرانكي تجالا يرو منا كيسا نمتك إنما تلبين إسا ألا نقومو ويبر يرو منا كيسا نفكاتي أفانكم كواسا أنا وجنيني mana keessa wanti namatti kofte waan ala dhufuun eeggatanii bar waan mana keessa akki godhanu xiqqoo nama dhiba. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Dhaammanne kan facaafanne hamargu wajji nagaa wallu haa argu. Himbade jedhu ani sabtan badaa kiltoon kelite male dhiphuun miliki.